jira akkuma walii magaalaa hawaasa biyya kanaatti jechuudha. Waan mana qabu kan sooru namni kan daa'ima isaaf dhiyeessu jechuudha. Kan paakdi ta'e sanarraa ofitti sun akkuma siin kaastan akkuma jirutti ta'e jechuudha. Waan wal fakkaataa fakkeenyaaf kanneen akka mokoroonii daabboo kana nyaachuu irratti xiyyeeffatan ijoolleen baay'een isaanii ganama daabboo shayii kanatti siqa ijoolleen baay'ee mana hedduu jiranu kana guyyaa guyyaatti argachuudhaan warri heddummeessan jiru. Gosa nyaata tokkotti hirkatan jechuudha. Naannooma qamadii sana jiru jechuudha. Kanaafuu daabboo toshuudhaaf midhaan garaagaraa qamadii qofa irratti xiyyeeffachuurra maatiin mituu mana isaa keessatti dhimma kanneen akka garbuurraa maal kana waliin makuunis barbaachisaadha jechuudha. Isuma sana gosa nyaataa kan jennu ayyee. Tole mee qorannoodhaan immoo wanti dhibeewwan daa'imman irratti dhufuu danda'an yookaan ammoo rakkoo fayyaa gama nyaataan qaama isaanii jijjiiruu danda'an jedhamee qoratamee ifa ba'ee jira wantoonni kana jedhaman lafa kaa'amuu danda'an. Jiru qorannoowwan hedduu jiru. Keessumaa gara naannoo keenyatti as deebin kan baay'inaan uummata keessatti mul'atu aannan looniidha. Aannan loonii hawaasa keessatti guddanne keessatti daa'immaniif akka gaarii ta'etti yaadama. Akka qorannoon agarsiisutti daa'imman waggaa tokko gadi aannan loonii tun fayyadaman ta'e gaariidha. Maaliif aannan loonii sababa sadiin rakkoo adda addaa qaba. Fakkeenyaaf rakkoo hir'ina dhiigaa fiduu, rakkoo pirootinii inni qabu baay'ee ol ka'aa ta'uu, kontentoonni albuudonni adda addaa achi keessa jiran hanqina daa'imma sanaaf barbaachisu gadi kan ta'an kontentiin isaa waan akkasii ta'uu danda'a. Keessumaa garuu aannan loonii daa'imman waggaa tokko gadi biratti yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti hanqina dhiigaa fidee mul'ata. Kun akkamiinidha? Sababa sadiin aannan loonii hanqina dhiigaa fiduu danda'a daa'imman waggaa tokko gadi biratti. Inni tokkoffaan qabiyyeen elementii ayireenii jedhamu kan dhiiga diimaa seelii dhiiga diimaa oomishuuf fayyadu. Qabiyyeen aannan loonii keessa jiru baay'ee xiqqaadha. Amma daa'imman barbaadanii gadi. Lammaffaan aannan loonii kaalsheemii ol ka'aa qaba. Kaalsheemii aannan loonii keessa jiru baay'ee ol ka'a. Kun immoo maal godhaa? Ayireeniin ishumti jirtuyyuu akka absorbu hin taane godha. Biloog godha. Sadaffaan immoo daa'imman aannan loonii dhugan karaa bobbaa isaanii deelii dhiigni hin jiraata. Dhiigni sun ijaan mul'achuu dhiisuu danda'a. Kun karaa ayireenii dhabuudhaan kaalsheemii ol ka'aa qabaachuudhaan akkasumas deelii dhiiga amma ijaan hin mul'anne haa ta'u xixiqqoo deelii karaa sagaraa isaanii baasuudhaan hin madeessa jechuudha moo malee? Hin madeessa. Garaacha isaanii madeessuun akka isaan dhiigan taasisa. So karaa kana sadaniin hanqina dhiigaa fida. Kun immoo hospitaalota hedduu keessatti daa'imman akka sadarkaa ciisanii dhiiga fudhachuu gahaan taasisa. Hanqina dhiigaa cimaaf saaxila jechuudha. So yoo danda'ame amma waggaa tokkotti aannan loonii fayyadamuu dhiisu. Yoo hin danda'amu ta'e wantoota lamaan tokko gochuu. Yoo dirqama wanti mana jiru aannan loonii ta'e daa'immaaf kennuuf wantoota lama gochuu qabu. Tokko aannan sana guyyaatti ml 750 burcuqqoo tokkoof walakkaa akkas. Aannan. Kana darbuun qabu. Burcuqqoo bishaanii jechuudha. Burcuqqoo bishaanii liitirii tokko guutuun qabu jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo aannan daa'imman waggaa tokko gadiif kennan aannan loonii bishaan itti makuu qabu. Fakkeenyaaf aannan loonii siinii tokko aannan loonii siinii lama bishaan siinii tokkotti maku. Walakkaasaa jechuudha. Walakkaa ol jechuudha. Tokko sadaffaasaa. Tokko sadaffaa. Aannan loonii siinii lama yoo ta'e wayi burcuqqoo lama yoo ta'e bishaan immoo siinii tokko wayi immoo burcuqqoo tokko. Walitti makanii waliin danfisu. Bishaaniin makamuu guyyaatti liitira ml 750 caaliin akka argatan taasisu sadaffaa immoo danfisu. Kun sadan taanaan carraanni dhibee hir'ina dhiigaa fiduu gad bu'a. Kun dirqama yoo sooranni daa'imni waggaa tokko gadi aannan qofa argachuudha ta'e mana sana keessatti. Yoo kana achi waggaa tokkotti olaanaa baatee gaarii. Bakka sana waan biraa wanti akka falaatti akka biraatti akka carraa biraatti itti fayyadamuu danda'an maal ta'uu danda'a? Daa'imman amma ji'a jahaatti harma qofaa hodhanii harmaadhaa qofa. Ji'a jaha booddees harmaadhaatti fufuu qabu. Atleast amma waggaa lamaatti. Harmaadhaan dabalata nyaata semii soolid ta'an. Nyaatota lallaafoo ta'an jechuudha. Kanneen akka ajjaa, kanneen akka marqaa, kanneen akkasii argannaan
aannan dabalataa barbaachisuu danda'a. Maaliif aannan haadhaa jira. So aannan biraan bakka buusuun barbaachisu. Nyaata dabalataa semii solid kan ta'an nyaannaan harma haadhaa hoonaan barbaachisuu danda'a aannan biraa. Daa'ima waggaa ja'aan booda harma haadhaa erga fudhatanii booda nyaata dabalataa yeroo kennamu amma wanti aadaa ta'e magaalaattis baadiyyaattis wanti beekamu nyaatota warreen akka amma jenne paakdi ta'anii daa'imman reefu nyaata shaakalsiisuudhaaf kennaman kun warreen paakdiidhaan dhufan kan. Isaan kun ijoollee achumarraa qabanii dhiibbaarraan gahaa qaamarratti jijjiirama fidaa dhufuu danda'u. Maaliin akkuma dhamee amma ajjaa faatiin isa sana bakka buusuun danda'ama shaakalsiisuu jechuudha warra jalqaba nyaachuu jalqaban sun. Inni kun nyaatonni kun daa'immaniif jedhamanii kan qophaa'edha. Aga kwaalitiin isaa wal caaluu danda'a. Qabiyyeen kabarii isaanii irratti barraa'ee dhuguma qabu dhiisuu jechuun cimuu danda'a malee kan irratti barraa'ee jiru kan itti yaadamee qophaa'e daa'immaniif. Kana kennuun rakkoo qaba jedhee yaadu. Garuu kan manaa qabnu jira. Ajjaan jira, marqaan jira. Wantoota lallaafoo ta'an firfirii adda addaa nyaatuma shiroo fi biddeen mana jiruun firfirii adda addaa hojjechuun waan lallaafoo ta'an kennuun gaariidha. Wantoonni sunis immoo baay'ee rakkoo qaba jedhee yaadu. Waan daa'immaniif jedhamee waan qophaa'aniif koontentiin isaanii qabiyyeen isaanii kan daa'immaniif ta'udha. Kun rakkoo baay'ee hin qabu. Tole. Gara kitaaba keessanitti deemnu Dooktar. Kitaabni kun amma hawaasa bira gahaa jira natti fakkaata. Dhimma fayyaa daa'immanii irratti kan inni bu'uureffate. Kontaktii garaa garaa of keessaa qaba dhimmoota garaa garaatti xiyyeeffateera. Kana inni kun hin baratamne amma dooktaroota biratti. Namni baay'een amma hedduu dooktaroonni hedduun jiru kan afaan kanaan barreessuu danda'anis jiru afaan Oromoodhaani. Akkanatti dhimmoota garaa garaa dhimma fayyaa irratti xiyyeeffate barreessanii hawaasa biraan ga'uun kun akka aadaa ta'uudifis baay'ee waan barbaachisaa natti fakkaatan akka kootti namni miidiyaa hordofuu hin dandeenye ogeessota bira dhaquu hin dandeenye kitaaba mana isaatii qaba sana hordofee haalatti ijoollee isaas guddifatu fayyaa isaas argachuu hin danda'a jechuudha mana isaatti. Hin baratamne afaan Oromoodhaan akka kanatti barreeffamee hawaasatti gadi bu'uun kun meesa kanarratti waan jedha. Waa'ee qabiyyee kitaaba kaasuu koo dura jalqaba wanti kanaaf na kakaase fayyaa daa'immanii ilaalchise wantoota bu'uura ta'an irratti hawaasni keenya keessumaa maatiin daa'immanii beekumsa wal fakkaataa fi beekumsa gahaa ta'an akka qaban taasisu. Tokko beekumsa wal fakkaataa ta'e barbaachisa. Lammaffaan beekumsa gahaa ta'e barbaachisa. Kan ammoo nuti amma yaaduudha hojiin keenya erga daa'imni dhukkubsatee dhufeeti kan nuti arginu. Dhibeewwan hedduun immoo ittisuu hin danda'amu. Akka biyya keenyatti dhibeewwan amma hospitaala dhufanii ciisan dhufanii yaalamanii deebi'an kan ittifamuu danda'an hedduu jiru. Ittisuu duwwaa miti. Dhibeewwan sasalphoon immoo jiru kan maatiin manumatti tiriit gochuu danda'a. Isaan kana hawaasa bira geessisuuf kitaaba barreessuun dirqama. Fakkeenyaaf amma garaagarummaan beekumsaa jira. Beekumsi immoo garaagarummaas qaba. Warri nuti beekumsa qaban iyyuu amma ta'e beeku. Fakkeenyaaf amma waa'ee faayidaa ifa aduu yoo ilaalte ifni aduu faayidaa guddaa daa'immaniif qaba. Ifni aduu akka faayidaa qabu kan beekan jiru. Faayidaa ifa aduu immoo kan hin beekne jiru. Warri immoo faayidaa ifa aduu beekan kun daa'imni tokko ifa aduu gahaa ta'e argateera kan jedhan maal yoom akka ta'e beekuu dhiisuu danda'u. Maaliif daa'imni tokko ifa aduu gahaa ta'e argate jechuu fi yerootti jalqabuu qabu qaba. Umurii ta'etti guyyaatti daqiiqaa ammas argachuu qaba. Torbanitti daqiiqaa ammas argachuu qaba. Qaama isaa keessaa persentiin ammas ifa aduu argachuu qaba. Amma ji'a akkasitti ifa aduu argachuu qaba. Wantoonni kun wantoota bu'uura ta'edha. Wantoota kanarratti beekumsa wal fakkaataa qabachuu barbaachisa. Amma kaatee namoota lamaan tokko gaafatte deebii adda addaa argatta hawaasa bira. Inni walakkaan ifni aduu gaarii miti jedhu jechuu danda'a. Walakkaan immoo sa'aatii nama irra jiru sa'aatii roobaadha ifni aduu hin jiru manumattiin kasala'u isaadha. Ifa jechuun maal jechuudha? Ho'a aduu miti kan barbaachisu ifa isaa. Akkasumas immoo sa'aatii akkamii ganamamoo galgalamoo guyyaamoo garaagarummaa hedduu argattu osoo kaatee gaafatte. So wantoota kana hubannoo wal fakkaatan hawaasaaf kennuuf kitaaba barreessuun barbaachisaadha jechuudha. So kitaaba namoonni hedduun dubbisan at least beekumsa wal fakkaataa qabaatu namoonni yeroo haaraa jalqabaaf daa'ima argatan immoo namoota beekumsa qaban yoo gaafatan beekumsa gahaa argatu jechuudha. So
beekumsa wal madaalaa ta'e qabaata hawaasni. Kanaaf wantoota akkasii baay'ee murteessaadha kitaaba barreessuun jedhee yaada. Wantoota isin kakkaasee isinis akka barreessitan. Hammam hawaasa bira ga'eera kuni? Amma ta'e deemaa jira. Fedhiin kitaaba dubbisuus namoota muraasa biratti sirriitti jira. Keessumaa waa'ee daa'imaa baay'ee namoonni baay'ee barbaadan jiru. Namoonni baay'ee barbaadanii argatan jiru. Amma karaa mana kitaaba raabsaa raabsamaa jira. Hawaasa bira ga'aa jira. Hawaasni immoo dubbisee itti fayyadamuun gaarii natti fakkaata. Tole Dooktar, amma isin kan barreessitan kan dhimma fayyaa daa'imman irratti waan bu'uura ta'edha. Ogeessonni kaanillee dhimma fayyaa hawaasa waliigalaa irratti warri jiranis otoo waan akka kanaa baratame hawaasni of eeggannoo fayyaasaaf jalqaba taasisuu qabu. Mana isaatti taasisuu ni danda'a jechuudha. Kun baratamuu qaba. Ispeeshaalistii dhibee dhimma daa'immaniif ijoollee waan hin ta'eef kana barreesse malee dubartoonni ulfi waa'ee ulfaa waan baruu barbaadan jiru. Namoonni gurguddoon immoo waa'ee dhibee fayyaa irratti kan baruu barbaadan jiru. Dhibee ijaa wantoota baruu barbaadan jira. So ogeeyyiin adda addaa jiran gara ogummaa isaaniidhaan kan hawaasaaf hin fayyada jedhan barreessuun gaarii natti fakkaata. Namni mana isaatti akka of hamma danda'eef kunuunsuuf jechuudha. Tole dhumarra dhimma maatiitii kanaas ofnu dhimma daa'immaniiti. Daa'imman warreen maatii keessatti bu'uura ta'anii haala qabatama nyaata isaanii fi boru milkaa'ina akka qabaataniif ijoolleen kun qaama guutuu haala sirriin qabatanii guddatanii akka milkaa'aniif akka bu'aa qabeessa ta'anii fi maal hordofuu qaba dhumarratti maal nuun jettu haala nyaata isaanii haala fayyaa isaanii maatiin maal gochuu qaba? Yeroon baay'ee murteessaa ta'e egeree daa'immaniif guddina sammuu, guddina qaamaa, guddina dandeettiif waliin jireenya hawaasummaa keessatti daa'ima egereen isaa fooyya'aa ta'e argachuuf yeroon baay'ee murteessaa ta'e yeroo guyyoota 1000 jalqabaati. Guyyoonni 1000 jalqabaa baay'ee murteessoodha. Kanaafis miidiyaan adda addaa irra deddeebi'ee dubbata. The first 1000 days. Maaliif sammuun namaa guddinni qaamni namaa yeroo wanti baay'ee guddata. Fakkeenyaaf guyyaa 1000 jechuun guyyaa daa'imni gadameessa haadhaa keessatti uumame amma waggaa 2tti. Yeroon kun yeroo sammuun guddina isaa % 80 xumurudha. Naannoo waggaa 2 tokko hojjaan daa'immanii walakkaa hojjaa yeroo nama guddaa ta'an qabaatanii xumuru waggaa 2tti. Lammaffaa qabiyyeen sammuu isaanii % 80 kan yeroo nama guddaa ta'anii qabaatu. So umuriin kun umurii baay'ee murteessaa. Daa'imman umurii kanatti nyaata madaalamaa argatan. Dhibeewwan adda addaa irraa ittifaman. Fakkeenyaaf waa'ee daa'immanii yaaduun gaafa daa'imni dhalatu miti kan jalqabu qabu. Gaafa daa'imni gadameessa haadhaa keessatti uumamudha kan jalqabu qabu. Sababiin isaas dhibeewwan tokko jiru kan haadhaa daa'immaniitti daddarban. Dhibeewwan akka dhibee fantoo, dhibee hepatitis B, dhibee HIV. Dhibeewwan kun ittisuun danda'ama. Maal gochuun? Hordoffii ulfaa gochuun. Yeroo hordoffii ulfaa akka biyya keenyaatti dhibee fantoof, dhibee HIV, dhibee hepatitis B qorannoon taasifama. Maaliif taasifama kuni? Yoo dhibeen sun jiraate ittisuun danda'ama. Dhibeen kun takka dabarraan tiriitmentiin isaa baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Dhibbattis fayyuun rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu ittisuun baay'ee salphaadha. So waa'ee daa'imaa gaafa yaadnu gaafa daa'imni gadameessa haadhaa keessatti uumamu. Dabalataan haati yeroo hordoffii ulfaa ayireenii, fooliik asiid, vaayitaaminoota adda addaa kennaman kan yoo argatan daa'imaafis haadhaafis murteessaadha. Daa'imni akka hir'ina dhiigaan godhanne godha. Haatis immoo akka hir'ina dhiigaan godhanne taasisa. Haatis nyaata madaalamaa nyaachuun daa'ima kiiloonsaa ga'aa ta'e akka deessu taasisa. Lammaffaa immoo erga dhalatanii booda amma ji'a ja'aatti harma hoosisuu. Ji'a ja'a booddee amma waggaa 2tti harma hoosisuutti fufuun nyaatota dabalataa madaalamaa ta'an as keessas bakka adda addaas babarraa'ee jira. Wantoota kana daa'immaniif kennuun baay'ee murteessa. Kun egeree daa'imman dandeettii qaban, daa'imman walitti dhufeenya hawaasummaa isaanii fooyya'aa ta'an, daa'imman jireenya isaanii keessatti effektiivii ta'an godhachuuf baay'ee murteessaadha jechuudha. Galatamaa Dooktar. Tole daawwattoota keenya qophiin gola maatii keenya har'aa kana fakkaata turteen Dooktar Abarraa waliin taasisne dhimma daa'imman guddisuu wajjin wal qabatee xiyyeeffannoo maatiin taasisuudhaa qabu
jalqaba guyyoota 1,000 jedhaman sun murteessaa akka ta'edha kan nu gorsaati jiranii. Sana jechuun boru maatii horatanii biyya bakka bu'anii baratanii milkaa'uu isaaniitiif yeroo ka'umsaati yookaan yeroo murteessaa ta'a jedhameetu yaadama. Kanaafi isa kanaaf immoo waan dabalataa mana keessatti argatanii warreen dubbisuu dandeessan kitaabni kun isaan haala danda'aniin barreessanii nuun gaanii jiranitti fayyadamuunis mana keenyatti dubbisnee ijoollee keenya akkaataatti qajeelfannu akkaataatti soorata isaanii eegnu nageenya isaanii akkaataatti tiksinu dursinee dhibeerraa akka ittifamanii mana keenya keessatti waan gochuu qabnu wantoota nu gorsan qabu Dr. Abarraadhaan ulfaadhaa dheeraa maqaa daawwattoota keenyaanii kabajamtoota daawwattoota keenya isinis bakka jirtanii torre nu hordoftan gorsa Dr. Abarraarraa waa hedduu hubattan jedheen abdadha qophiin keenya kana fakkaatan waliin turuu keessaniif galata qabdu torban gara maatiitti deebinee maatii waliin isinitti deebina turtii gaarii hangasitti torban gaarii isiniif haa ta'u Muluu Asaffaa kan isa waliin turtii teessee ogeessi suur-sagalee seenaa lammiiti. Gata.